Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayammumaa fi akkaataa isaa. Tayammuma jechuun maali? Tayammuma hoo akkamitti godhan? Inshaallah barnoota kanaa waa'ee tayammumaatiin wal qabatu bal'inaan ilaallaa. Namni hunduu viidiyoo kana jalqaba laayik gochuudhaan eegalaa. Hanga dhumaatti sirritti dhaggeeffadhaa waa'ee tayammumaa. Inshaallah viidiyoo kana keessatti sirritti adda baafattanii viidiyoo kana jalqaba laayik godhuudhaan eegalaa isiniin jedha. Kallattumaan gama waa'ee tayammumaatti haa seenu. Tayammuma jechuun maali? Tayammuma jechuun adeemsa wantoota wuduu'a malee dhorkamoo ta'an kanneen akka salaataa, soomaa fi kanneen kana fakkaatan dalaguudhaaf fuula dachiitiin yookaan sa'iida waan jedhamuun biyyee jechuudha. Waan dachii gubbaa kana jiru fuulaa fi harkaa xaa'uudha. Adeemsi wantoota wuduu'a malee dhorkamoo ta'an kan akka salaataaf soomaa dalaguudhaaf fuula dachiitiin fuulaa fi harka haxaayan tayammuma jedhamee beekama. Tayammuma jechuun hiikaan isaa kanaa jechuudha. Tayammumni yeroo kam namaaf eeyyamama? Namni tokko tayammuma yeroo kam gochuu danda'a? Tayammuma yeroo sadii gochuun namaaf eeyyamama. Yeroo sadii wanta sadii keessatti tayammumni namaaf eeyyamama. Tokkoffaa yoo bishaan dhaban. Namni tokko fakkeenya osoo biyya jiraatee yookaan imala deemee karaa deemee yookaan hadasni guddaan irraa argamee wanti akka janaabaaf heydii jechuudha. Yookaan hadasni xiqqaan irraa argamee wanti akka fincaaniif sagaraa. Wantoonni kunniin irraa argamee namni tokko osoo bishaan dhabee biyya jiraatee biyya jiraatuu baatee imala jiraatee kallattii kamiinuu osoo bishaan dhabee bishaan ittiin wuduu'a godhu yookaan bishaan ittiin waan kana ofirraa qulqulleessu osoo dhabee ibaadaa gochuudhaaf namni kun maal gochuu qaba? Tayammuma gochuu qaba. Tayammuma godheetiin ibaadaa isaa itti fufaa jechuudha. Maaliif tayammuma godhaa? Waan bishaan dhabameefi. Tokkoffaa yeroo bishaan dhaban. Lammaffaa nama dhibeen yookaan madaan itti jirtu. Namni tokko osoo dhibeen yookaan madaan tokko itti jiraate fakkeenya qaamni isaa dhibee wayii qaba ofirraa yookaan madaa wayii ofirraa qaba. Yoo bishaaniin dhiqate qaama isaa yookaan wuduu'a yoo godhe dhibeen kun itti dabaluu danda'a. Bishaan yoo fayyadame fakkeenya dhibeen gariin bishaaniif madaa yoo ol tuqe dhibeen namatti dabala. Yoo bishaan ka fayyadamu ta'e madaan isaa yoo ka dabalu ta'e maal godha namni kun? Tayammuma godhaa jechuudha. Tayammuma godheetiin dhiqannaa isaa dhiisee bishaaniin of tuquu dhiisee tayammuma godhee ibaadaa isaa itti fufaa jechuudha. Sadaffaa bishaan tokko fakkeenya bishaan jiru yoo sirritti qorraa ta'ee isa ho'isuu kan hin dandeenye yoo ta'e fakkeenya bishaantu sirri qorraadha. Bishaan qorraa kanaan yoo dhiqate namichi dhibamuu danda'a. Bishaan qorraan isa dhibamsiisaa jennu. Bishaan qorraa kana ammoo waan ittiin ho'ifatu hin dhabee. Fakkeenya manatti ho'ifatuudhaaf waan ittiin ho'ifatu dhabee yookaan ibiddatu hin jirre ho'ifatu dadhabee yeroo kanallee namni kun tayammuma gochuu ni danda'a jechuudha. Maaliif jennaan bishaan qorraan kun lubbuu isaa irratti miidhaa waan geessuuf rabbiin ammoo miidhaa ofirraan hin gahina waan jedhuuf sababa kanaaf tayammumni isaaf eeyyamamaa jechuudha. Tayammumni kan eeyyamamu yeroolee sadiin kanniin namaaf eeyyamamaa. Yeroolee sadiin kanniin keessaa yeroo maa tokkochatti namni wantoota kanniin sadan keessaa wanti tokkochi itti argame tayammuma gochuu ni danda'a jechuudha. Tayammuma akkamitti goona? Tayammuma akkamitti goona kan jedhu akkaataa armaan gadii kana goona. Jalqabarraa hanga xumuraatti kallattiisaniin adeemnaa jechuudha. Akkaataan tayammuma itti goonu akkaataa armaan gadii kanaa jechuudha. Jalqaba ni niyyannaa. Maal niyyannaa? Tayammuma godhuu hedaa. Tayammuma gochuudhaaf deemaa ka jedhu kana qalbii keenya keessatti niyyanna. Tokkoffaan isaa. Lammaffaan harka keenya kana akkanatti addaan banna. Akkanatti addaan banne booda yeroo tokkocha bismillah jennee gadi dhoofna. Bismillah jennee erga gadi dhoofne booda qoshaasaa garaagaraa harka keenyarra jiru goonee ittiin xaranna. Ittaansee fuula keenya harka keenya kanaan fuula keenya maal goona akka ol ga'uu danda'utti yeroo tokkocha ittiin haxoofnaa jechuudha. Erga yeroo tokko kana itti haxoofne booda ittaansinee maal goonaa harka keenya ka bitaa kanaan harka keenya ka mirgaa dugda duuba isaa
akkanatti haxoofna. Ittaansinee harka keenya kan mirgaatiin harka bitaa maal goonaa akkanatti haxoofna. Tayammumni xumuramee jira jechuudha. Akkanatti tayammuma godhan baay'ee salphaadha. Wantoota tayammuma diigan, wantoonni tayammuma balleessan yookaan wantoonni tayammuma diigan maal fa'a? Wantootni wudu'a balleessan hunduu tayammuma illee ni balleessanii. Wantootni wudu'a balleessan hunduu tayammumas ni balleessan. Viidiyoo as dura wantoota wudu'a balleessan yookaan wantoota wudu'a diigan kan jedhu hojjedhee ture. Inshallah viidiyoo san seenaatiin ilaala. Description boxii keessatti liinkii isaa isiniif kaayaa. Inshallah seenaa ilaala isiniin jedha. Wanti dabalataa kan tayammuma balleessu illee ni jira. Ka wudu'a balleessu san irratti additionally yookaan dabalataan wantootni tayammuma balleessan kan addaan jiru. Isaanis maali? Bishaan argachuu fi bishaan itti fayyadamuu danda'uudha. Namni bishaan dhabe osoo bishaan argate, namni bishaan itti fayyadamuu dadhabe osoo bishaan itti fayyadamuu danda'ee tayammumni nama kanaa ni badaa jechuudha. Fakkeenya namni tokko osoo tayammuma godhee tayammumaan jiru bishaan argate. Osoo bishaan argate tayammumni isaa badee jira. Maal gochuu qaba? Dhiqatuu qaba, wudu'a gochuu qaba haaraa. Namni bishaan itti fayyadamuu dadhabe osoo bishaan itti fayyadamuu danda'ee tayammumni isaa kun ni badaa, qaama isaa dhiqatuu qaba, wudu'a gochuu qaba jechuudha. Namni tokko osoo fakkeenya bishaan dhabee tayammuma godhee erga inni tayammuma godhe booda salaatatti seene. Erga inni salaatatti seene booda bishaan dhufe. Wantoota kanneen sadiin wantoota kanaan wal qabatan inshallah waa sadii haa ilaallu. Tokkoffaa namni tokko osoo salaata keessa hin seeniin yoo bishaan argate, jalqaba bishaan dhabee tayammuma godhe. Erga tayammuma godhe booda namichi kun osoo salaata keessa hin seeniin dura osoo bishaan argate tayammumni sun ni bada. Bishaaniin dhiqachuu qabaa jechuudha. Namni bishaan dhabee tayammuma godhee osoo inni salaata keessa hin seeniin osoo bishaan dhufe tayammumni isaa sun jalaa badaa jechuudha. Bishaan waan dhufeef jecha maal gochuu qabaa? Dhiqachuu qaba bishaan saniini. Tokkoffaan kana. Lammaffaa namni tokko fakkeenya osoo bishaan dhabee tayammuma erga godhe booda salaatatti seenee salaata isaa salaatee xumure. Erga inni salaata isaa salaatee xumure booda bishaan dhufe. Namni kun salaata irra deebi'ee salaata moo hin salaatu? Irra deebi'ee hin salaatu. Maa jennaan bishaan ka dhufe erga inni salaatee xumure booda. Salaatee erga xumure booda ammoo salaata hin deebisuu jechuudha. Salaan isaa akkasumatti hafti. Sadaffaa namni tokko bishaan dhabee osoo tayammuma godhee erga inni tayammuma godhe booda osoo inni salaata keessa jiru bishaan dhufe. Tayammumaan salaataa jira. Osoo inni salaata keessa jiru bishaan dhufe. Ulamaa'iin kilaafatu jira jechi caalaan salaata isaa san addaan kutee deemee tayammuma gochuu qabaa jedhani. Deemeetiin dhiqachuu qaba jedhani. Deemee wudu'a gochuu qabeedhaan bishaaniin. Maa jennaan wanti wudu'a isaa balleessu yookaan wanti tayammuma isaa balleessu waan itti argameef jecha namni kun salaata isaa san addaan kutee deemeetiin wudu'a godhee yookaan qaama isaa dhiqatee salaata akkasii salaatuu qabaa jedhani. Wantoota sadii kanneen inshallah akkanatti hubadhaa. Namni tokko fakkeenya janaabaan osoo itti dhufee yookaan dubartiin takka haydiin itti dhufee erga haydii irraa qulqullooftee booda yookaan erga janaabaa irraa qulqullaa'an booda osoo bishaan dhabanii bishaan ittiin dhiqatu dhabe dubartiin takka illee ta haydii itti dhufe haydii sanirraa dhiqatuudhaaf bishaan ittiin dhiqattu dhabde maal gochuu qabdi? Tayammuma gootii jedhani. Haga yeroo bishaan argattuutti tayammumaan turti. Tayammuma gootee salaatallee eegalti, soomallee eegalti. Yoo bishaan dhufe ammoo maal gootii? Qaama isii guutuu dhiqachuu qabdi. Tayammuma godhee jira jettee dhiisuu hin qabdu. Maal gochuu qabdi? Bishaan yoo argatte bishaaniin qaama isii guutuu dhiqachuu qabdi jechuudha. Namni tokko bishaan isa bira jiru bishaan xiqqaa osoo ta'e bishaan inni isa bira jiru sun dhugaatiidhaaf itti fayyadama. Yookaan beeyladaa qabaa, beeyladaa isaa sanfa'aaf nyaata horii waalaaf isaa yookaan horii san obaasa.
bishaan isa bira jiru xiqqaadha. Namni kun bishaan kanaan wadda'atamoo tayammuma godha. Namni kun bishaan kanaan hin wadda'atu, bishaan kanaan dhugaatiidhaaf fayyadama, horii isaa obaasuudhaaf fayyadamaa jechuudha. Ofii isaati ammoo ibaadaa isaatiif maal godha? Tayammuma godha. Tayammuma gochuu qaba malee bishaan xiqqoo jirtu san itti fayyadamuu hin qabu jechuudha. Rabbiin biratti lubbuu isaatii fi lubbuu beeyladaa sanii tiksutu durfama. Sababa kanaaf jecha bishaan xiqqaa san ittiin fayyadamuu jechuudha. Maal gochuu qaba? Tayammuma godha. Namni tokko bishaan isa bira jiru qaama guutuu dhiqachuuf isaan gahu. Bishaan xiqqoodha. Osoo bishaan isa bira jiru bishaan xiqqoo ta'ee qaama guutuu dhiqachuudhaaf kan isaaf hin geenye osoo ta'e bishaan xiqqaa kanaan dhiqatee kaafeen tayammuma godhamoo wayis bishaan kana dhiisee guutuun guutuutti tayammuma godha. Namni tokko bishaan isa bira jiru qaama guutuu dhiqachuudhaaf yookaan wudu'a gochuudhaaf isaaf kan hin geenye yoo ta'e tayammuma gochuu qabaa jechuudha. Bishaan san dhiisee maal godha? Tayammuma godha. Bishaan sun isaaf gahaa waan hin ta'iniif jechuudha. Sababa kanaaf maal godha? Bishaan san dhiisee tayammuma qofa gochuu qabaa jechuudha. Namni bishaanis biyyees dhabe, namni tokko fakkeenya iddoo bishaan illee hin jirre, iddoo wanti ittiin tayammuma godhu yookaan wanti akka biyyee wantoonni akkanaa kunniin dhabame. Maal gochuu qaba namni kuni? Salaata akkasumatti salaataa jedhani. Akkuma bishaan dhabetti akkasumas salaata jedhani. Salaata isaa san hin deebisuu jedhani. Wantoonni tayammumaan wal qabatan inshaallah ibsi isaa kana fakkaata. Waan isiniif hin galin koomentii irratti gaafachuu dandeessanii inshaallah deebiin argattu. Yaada yoo qabaattan gaafii yoo qabaattan isin keessummeessinaa. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.